Yesus gooftaadha warroonni jedhanii nama rakkisan haasawa dogongoraa isaanii kanarraa akka cadhisan qorichi argame yoo isinitti hime itti geessitanii eeyyan jettan. Yesus gooftaadha yeroo isaan jedhanii dhaaduu eegalani hanga yoomiititti jedhaatii gaafadha osoo hin lolin. Hanga yoomiititti jetta jedhanii yoo isaan rifatanii ragaa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15:24 dubbisi jedhaani yoo dhugaaf taatan sana booda saanuu mormii tokko malee afaan cufatan. Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillah salaatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Amma baad, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa kana kan taatan hawaasa keenya kan muslimaa akkasumas jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa kana kan taatan lammiiwwan keenya warra amantii islaamummaatiin ala jirtan ashama harka fuune isiniin jedha. Guyyaadhaa mata duree dinqisiisaa dhaamsa guddaa of keessaa qabu ka warroonni dhugaa dhabee dhama'aa jiru furmaata ittiin argatu isiniif qabadhee yoo rabbi fedhe dhufee jira. Yeroo garagaraa Yesus gooftaadha, Yesus geetaano jedhanii warroota ufiif nama rakkisan karaa irratti guyyaa tokkoof illee osoo ta'ee isin mudatanii jiru, nama hedduu mudatanii jiru. Ummatoota akkasin rakkatanii nama rakkisaniif gaafii gabaabduu Yesus gooftaadha yoo isaan jedhani hanga yoomiititti eeska macheeno gaafii jiru qofaaf ragaa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15:24 warri haasawanii gaa shakkii tokko malee akka dama'anii isiniif mirkaneessuudhaaf deemaa jira. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15:24 akkana jedha. Kiristoos Nabi Iisaa alayhi salaam jechuudhaaf deemamaa jira. Kiristoos immoo gooftummaa hunduma wadhakkaa yookaan ammallee paarsantaa olaanoo sun taane waan gooftummaa jedhamte hunduma aboo hunduma humna hunduma golgoleessee dhageeffadhaa qalbiidhaan mootummicha deebisee Waaqayyo abbatti erga kennee booddee dhumni ni ta'a jedha. Warroonni Yesus gooftaadha jedhanii aangoon Yesus dhumtu akka taate Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15:24 irraa maaf hubatuu dadhaban. Haasawa kana kan haasa'e Phaawulos namni inni itti haasa'e warroota Qorontos. Waa'een Phaawulos irraa dubbataatiin jiru waa'ee Yesus yookaan Nabi Iisaa alayhi salaam jechuudha akka warroonni barreeffama kana barreessanitti. Eegaa maal jedharree Kiristoos immoo gooftummaa hunduma aboo hunduma humna hunduma golgoleessee jedha. Golgoleessee jechuun shaaree diigee gatee aangoo waan jedhamu guutuu isii maal godha ni shaara. Golgoleessa jechuun ni gata ni diiga sana booda eega aangoo mootummaa Waaqatti erga deebisee dhumni ni ta'a jedha. Hubadha. Isa kana afaan Amaariffaa yoo laalle አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15:24 ላይ ያለው ምን ይላል? በኋላም ይላል መንግስቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጣ ጊዜ አለቅነትንም ሁሉና ካዛስ አሳልፎ በሰጣ ጊዜ አለቅነትንም ሁሉና ስልጣንን ሁሉ ኃይልንም በሻሬ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል። ነቢ ዒሳ አለይሂ ሰላም ኢየሱስ ጌታ ነው የሚሉት እስከ መቼ ነው የሚለው ጥያቄ አጥጋቢ መልስን አገኙ። እዚህ ጋር አለቅነትን ሁሉ አንደኛ የነቢ ዒሳ አለይሂ ሰላም ጌትነት በስልጣን እንጂ ስለ ፈጣሪ ምንም ሽታ እንደሌለው የአማርኛ ትርጓሜ ያስቀምጣል። ከናፍ ጎፍቱማን ነቢ ዒሳ አለይሂ ሰላም ዮካ ኢየሱስ ክርስቶስ akka warroonni amantii islaamumaatiin ala jiran gara hin taanetti hubatan osoo hin taane aangoo akka taate ka Amaariffaa lafa kaahaa jechuun ka Ingiliffaa bira yoo dhuftan akkana. Then comes the end when he shall have delivered up the kingdom to God
even the Father, when he shall have put down, when he shall have put down all rule, all authority and the power. Laala walumaa galatti all rule jechuun waan aangoo jedhame, waan hooggansa jedhame, waan humna jedhame kan duniyaa irratti ittiin himame jechuun nabiyyummaa isaa kenname sanuuyyuu put down jechuun gatee diigee shaaree xumurree dachii tanaa ta'aa jira. Kanaafuu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota kenna kanirraa maal hubanna jennaan warroonni Yesuus gooftaadha jedhuuf hanga yoomiititti yeroo jedhamanii gaafataman deebii akka hin qabne kanirraa hubatuu qaban. Kanaafuu gooftummaan Nabi Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoos aangoodha. Aangoon Rabbii dhuma hin qabdu. Aangoo Rabbii ta dhuma hin qabne san ta Allaahii tan duniyaaf aakiratti illee mootumni isaa shakkii hin qabne san qabadha. Gara amantii nagaa ittiin baatan islaamummaa amantii nabiyyoota tan taate islaamummaa kotta. Rabbiin Qur'aana isaa keessatti tabaarakalladhii biyadihil mulku wa huwa alaa kulli shay'in qadiir. Rabbiin qulqullaahe ka mootumti duniyaaf aakiraallee eeganaa isaaf haqa ta'e. Rabbiin gabbaramaan dhugaa Allaahiin ka mootummaan isaa diigamu, shaaramu, gatamu eeganaa ammallee deebi'u osoo hin taane aangoon isaa dhuma hin qabduudha. Namni tokko fakkeenyaaf ani konkolaataa miiliyeena, mana miiliyeena, birrii biiliyeena qaba jedhaa oolee ka'ee yeroo muraasa booda ni deebisa, ni asarakkaba, ni gata ni galcha yoo jedhe ka isaatii miti. Kanaafuu Yesuus Kiristoos aangoon isaa xumura qaba jedheera, aangoon isaa diigamtu jedheera. Aangoon diigamtuun ta makluuqaati, ta uumamaati malee ta kaaliqaa ta Rabbii waa hunda uumeetii miti. Kanaafuu Rabbii aangoon isaa dhuma hin qabne eeganaa ammallee Allaahitti kotta. Amantii nabiyyootaa tan taate islaamummaatti kottaan affeerraa kenna. Hanga barumsa birootiin yeroo biroo walitti deebinutti nagaa keessanaaf jiraadha. Jalataa hunda Rabbi haa qajeelchu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.